ወገኖቼ ዛሬ አትለፉኝ። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ አትለፉኝ። በማረም በስጋብር በኢየሱስ አትለፉ ክርስቲያን የሆናችሁት ማለት እና ስለዚህ እኔ ይሄው ስፓልት ላይ ነኝ ያለሁት የልጅና ነኝ ምንም የለኝም። ቤተሰብም ለልጄ ብሎ ነው ጠልቶኝ ያባረሩኝ። ይሄው ከአገሬ ከመጣሁ በሁለት ወር ነው ስፓልት ናዝሬት ውስጥ ያለሁት። የሚበላ የለውም የሚተኛበት የለኝም። ለምኜ ነው ይሄ ስልክ ከእናንተ ጋር አሁን መገናኝበት ስልክ የገዛሁት። መናራ ሄጄ ሐኪም ቤት ሄጄ ነው ይሄን ስልክ ለምኜ የገዛሁት። በምትወዱት በእናታችሁት እና በቃ በምታምኑት ይያችኋለሁ። ይሄን ቪዲዮ አትለፉ በስጋት እኔ በጣም ተጨናንቄያለሁ። ስፓልት ላይ ነኝ። ይሄ ልጅ እንደ ይሄን አላሳድጌ ለሰው መስጠት አንጀቴ አልችላለኝ። ስለዚህ ለፌመሶች ናዝሬት ውስጥ ያላችሁት አዳማ ውስጥ ያላችሁት አናግሩኝ፣ በውስጥ በስጋብር አናግሩኝና እኔ ከናንተ ጋር ማስተላለፍ ነገር አለኝ። አናግሩኝ በስጋብር አናግሩኝ። ከበርባደት ገለቀበተ ራፉት ኢን ለከና ከበርባደት በከበርባደ ፍንጫለ ዳዩስማ ኦፊ በከቦ ሀዳ ኦንላይን ከነራ ዱፈ ከለሰ ሙጨቲን ዱፍናን ሁዱ ሲ ገለ ከየ ዱፈ የቹ ደካኒ ብሪ ቤራ በራቴት እንጀደ ከለሰ የሰጅር ደንገደ የሰጅር ወጋሰ ዱራ የሰጅር ሀዳ ሙጨቲን ዱን ከለሰ ዱፍቴ ጆለን ቱን ዶልቸ ስሙን ይላል ኤዳ ወሊ ጉራፊ ቡላን ሀዳ ላይቪ በነቴታ ገዲን ኩኒ ሀዳ ፈተ ከሪያ ይሰንገት ይገና ጋፈታ جي أنا ما في صديق سكتي وان جي أنا ما في صديق نجى سكتي هذا فاتك يري هاي سانجت أنا قافرتا والله تقوى تلفاز لا واقع وتبرون هذا يجري تفيد دمانه ناتي كنا أموات ناتولين قلنا فتاجر من أجيفته هذا فاته انتلتون بينما دمتو يتيد لقط هات إسي أريته في الرأس لا مجان كوني مجاهد أفيه بس الرافودا مجتيني أنا ولي ركضه waliin udaan nyaadhe waliin fincaa kintibeeti dhuge asirratti argaa turte indoomii kan bishaan waan ittiin bitattee jiifattuun qabdu gidee suudii jirtu iyyateen afootti gootee mucaa afaan keette ofii nyaataa turte indoomii feestaalii keessaa baaftee argaa turtan jechuudha oonlaayinii kanarratti akkasitti osoo boottu kaatee gara biyyaatti galte hadda maal jette an waliin rakkadhe waliin gubadhe karaa makiinaa gubbaa buddeena feestaalaa mana uteelaatii baasanii gatan waliin nyaadhe ilmoo kiyya baasee haadha isaatiin kennu siigalee ka qara harka kiyya keessatti hin gargaarre ka harka kiyya keessatti mucaan kun eessatti du'e eessa bu'e haati tun hin jenne abbaan isaa kun hin jenne hadda ammoo ilmoo kiyya fuudhee itti kenne dhabnaan guddisanii ilmoo kiyya waliin udaan nyaadhee jiraadha malee ilmoo kiyya hin kennu jette obboleessa إلا كنا كنا إلا بيج بوس كيلو كنا أيجلا جرا بوتين كم بيج بوس أبا عبد الله نتولين قلتين بربادو عندي ركنا بربادو كوي هذا فاتي كوي واقع فنا كوي لبو ولو ما قلا يو مشتين الموكي يمكن نجت مرقة قبل كنو دبون كوي مشتين الموكي كنو يتبتي عرفات لما إسا intalletun ay gubba galuudha qabdi wonni amma qabate bar la yo dandeete ak obboleessa tokkootin na wajji dhaabadhu yo dandeete ak obboleessa tokko na wali dhaabadhu wajjin dhaabadha maan dhaabanne ma bakka keeriyaan kana booda ija ummata oromoo afootti illee hin deebitu ummata oromoo afootti illee hin boottu wallahi rabbii kiyya kadhe bunnaa beetii itti bulee anatu bakka hangaye bakka kana ka an barbaadu an kara kiyyatti yo bunna beti bula isif je koi bakka takanga bakka boleti dia takat koi big boss salam alaikum warahmatullah abu akam nagami naga akam jirtu naga wan sigafannu ayriyan hada manate turte hada mana turte abba abdalla man hada mana turte wayni kan raqaba booti fure koy haya mal aye ilmi arsi ilmo fi addagata ma halafate me inarini halafate buleyti yakani inarin wale nangafane duftelle jechu wallahi asati nis daga udirat laibi kana gubba dagefadu sima buleyti ti adolan dufne dagefadu wala tazo tafadera sirri da illo dan jirulan dagefadu ka wannan ti tatu tutun sirri bini abbo big boss gasti kesa siddu bade gasti kesa sitti hasaye atil madirati kuliti badachuu dandeetta buqee gubba badachuu dandeetta muqayyoo tan irraa fuudhi muqayyoon tun nama si jaalatu harka lama taariba si deebiftee waliin rakkadhuuti mucaa kanarraa fuudhi guddisiisiin jedhe kaleessa situtti fincaane ati waa sadii balleessite dhageeffadhu miti isii bichaa miti akka dubartiititti nutti balleessite
Gaafa duraa paantii waliin gabbaaftee postatte mucattii san jechuudha. Paantii waliin gabbaaftee akkamitti namni intala waliin ciise takka intala xurii isii argee waliin ciise takka qaama godhatee waliin ciise takka akkamitti onlaayinii irra postatte fiddee onlaayinii irra postatte tokko sun badiidha. Sigalee gaafa duraatu siin jenna. Lammaffaa yeroo san wallaalte dogongora gallakkifte ilmi namaa ni dogongora haala wasaalan irra sii tarree lammaffaa deebite mucattiin tun hagas rakkatte kaatee biyya galte waggaa tokko jirti. Onlaayinii kanarra sin argine. Eda isiin dhuftee ijoolleen doolcheessa muniidhaan asirra wali guurtee fi jennaan adda eessaa dhufte onlaayinii banattee. Wallahi billahi harafaatee dhageeffadhu rabbii lubbuutii haraqabu si kana dhageeffadhu. Isii argeetii miti kunoo amma hasuun na dhufeetiin anuma akkanumaan taphataa jiru dubbii makanaa qubaan qabu abbaa wanni kun maali naan jedhee hasuun na gaafate. Wallahi rabbi gura na haatu yoo amane. Waan si gaafadha big boss. Ilmoon kee kun eessa jiraan quba qabdaati? Ilmoon kiyya galee jechuu isii malee an quban qabu biyya keessa hin jiru an biyyaa deemu. Dhageettaa gaafa isiin galtu an biyya hin jiru biyya biraa jira. Bilbila isiitiin illee hin qunnamne mee isiin kunoo harafaatee ifitiin hin aarin jechi keessirri hin fudhadhasi amma ati loltee fi miti loliinsa keetiif osoo hin ta'in haasoo inni namaa tokkoon fudhata namni. Big boss al wallahi nama dubartii caala gaaraadhaaf amma ilmaantu na qabe ilmoo namni 1,600 namni 1,600 kumni lamaa kalee eda akkas irra booyaa bule intala akkas maraatte miidiyaa kanarra jirta miidiyaa kanarratti hin argine dhugaanii fi dhufa. Dhugaani ta'a. Abbaa Abdallah dhugaa keessanii bara isiniin mormu. Isiniin mormu. Ila isin amma hangafa kiyyallee ta'uu dandeettan isiniin mormu dhugaadha wallaahi hin agarre karaa deemu jira taarifa deemu jira dhagaadha amma isin maal akka isinii godhu feetan natti ma rakkoo qabu sodaa namaa osoo hin ta'in sodaa rabbi. Ilmoo keetiif keeriyaallee akka duute dagadhu. Haya khalas santaalain harafaatee kana booda waa'ee kiyya takka akkan dubban siimeera kana wama kiyya akkan dubban kiiseera. Kilmaata kiyoosiin dubbatte anatu uummata Oromoo afoo gabbayee maal uummanni nadhiin mana banattee irraa seekarti anatu irraa seekara keeriyaa akka isiin duutetti akka ilmoon kan keessatti illee duraa diqaala kiyyaa miti jette tokkoffaa atu haraamaan itti dabalamte nikaa irraa hin qabdu. Anja kan kau haram yo te hundula budra iska atula gata haram yo te enti haram itti dabalamte ilmoon keetii miti karaa rabbiitti illee karaa namaatti illee keetii miti kan lammaffadha ammoo duraayyuu ilmoon kiyyaa miti diqaala kabiraarraa dhalte jette kiyyaa miti anan fakkaatu jette mucaa akkana fakkaatu kasi fakkaatu kana osoo DNA ilaalchisuu dandeessu duraa waakkatte amma ammoo eessattuu basabeebin badabuubin waa'ee keeriyaa akkasiin duute dagadhu. Anda kan dia harafaatee situ kaase malee anda kan dia situ amma kalee beber situ na ergani bashi video ke waraabanii ergani gargaaru dolchet bakka namni isiidha walitti darbu online irra dhuftee jireenya intalaa hin hooqini mataan hin hooqini malee big boss wayye baabala kabajaa sii qaba ilma waa hedduu walitti qabna sigalee arsummaa walitti qabna ormummaa walitti qabna islaamummaa walitti qabna sin kabaja waan ta'eef akka duute dagadhu haa jiraatu. Furadde waa'ee kiyya siinaa sayna ani waa'ee kiyya siinaa so annagaa min ammallee taanaan dhageetta harafaatee abbaa Abdallah isin hangafa kiyya isin namni keessatti kun guutuun namni 1,200 kun guutuun isin jaalata ani wanta isin jettan hin godhu wallahi billahi abbaa Abdallah haati kiyya itti dawwaltee bilbileesii bakka argattee hin beeku gaafan dawwalee dubbisuun daa'ima naa kenni biyya namaallee si oofaa jetteen aboo wallahi billahi osoo rabbi sodaa dhayaati ani nama baararraa badeer doonni bishaan na nyaatee dhabe harafaatee qaxolkaa nama waan beekne sitti fakkaate. Hayyee ishii qoy dubbii amma daa'ima irraa naa huuni mi'ata masaatii ammaa kana harafaatee haati tantee suni haga daa'ima naa kenni biyya alaallee si oofa jettuuni daa'ima kana ha isiin xadhacha isii jechuudha teepha cittee intalti tuni carqii hoosisaa deemtu haati yoo waa nyaatte ilmootti baati. Haati yoo waa dhudde ilmootti baate saallee yoo waa nyaate waa dheede elmatani teepha cittee akkanatti teepha cittee intalli kun teepha kan afaan kaayaa harkisaa afaan kaayaa ka waan jirre kana ilmoon fuudhee lafatti darbaa dhiiga isii keessaa dhugaa jiraatu maaliif bakka isin jirtutti hin gargaarre haati tante. Harafaatee kotteettee ni baraayitii yoo barbaadde amma aadii dhibbees dubbisiisaa dhageeffatu qaba. No elmiteen erginiifi. Qottee malee dachii baaleetitu waan beekti big boss koi harafaatee obboleessa kiyyaan dhageeffadhu obboleessi kiyya ummaan itti keenyitee itti haasoittee keeriyaa badduu godhu himiti. Sillee badduu godhu muttee haala keetii nama jedhee ni barisiin haala tiyyaa maal taateeti fayyaan badduu seeti. Dhageeffadhu laal akka ilmoo saree irraa fuudhanii guddisuuf ka haasayan as kennu mucatti hoo kunoo jedhanii haayilaandiin aanan buusanii fidanii fi hoo itti qabadhumaan jenneen daasisanii fuudhanii kennanii fi hoo nyaadhu dhugii jiraadhumaan jenneen.
Isin bira dhayti dursa Arafaatee Maal isin bira bira dha- dhayti. ilma keessantu bira jira dhiiga keetti bira jira waan barbaadellee taanaan dhugaan na jedhi jetti ani siilleen beeku siilleen beeku asirratti isin Nama si barbaade barbaadda bara Arafaatee yoo ati na Kanaaf barbaadde si eega hin barbaadda. barbaanne isinillee isin hin barbaaddu hin barbaadini dagadhu Hin obboleessi barbaanne hadhiise maa haasoftalee waa'ee kiyya kaaftee. Ati maa waa'ee kiyya kaaftee haasofta waa'ee isii bichaa haasa'ita. utu waa'ee kan kee dubbatee jennaani isaa waliin dubbadhe malee an jiraachuu kan keetu dagadhee jira. Haala faate bar viidiyoo kee galee erga waraabanii bar nama du'e naan jechaa turte bara tokko kiyya qaali nan beektu sin beeku naan rabsaa turte nama du'e nama jiru bar. Bar dhuftee giddii nama adamno bulee kiyya taatee qajeelfadhu. Abbama fakkaata laal mucattitu maal jedhe abbama fakkaata bar ilmoon kiyya akkuma abbaa mataallee jabaata jennaan isa akka du'e dagadhuu jedheen akkuma amma si Ila injira. haala faatee dhageeffadhu lafeetii dhageeffadhu si sodaafa osoo hin ta'in akka burmaa akka akka nama Ada Fateh. akka nama lubbuu dhiira barka qabu disii maa dhageeffadhu. Wayyaa baatu. Oi, namni waa si godhuu danda'u jiru koi Ada Fateh namni Big Boss. Mee nama guddaa ol seene fakkatti abbaa gadaatti ol seene nama guddaa ol seene. Mabruk. Ada Fateh lubbuuti yommuuti godhadhume. Mabruk. Mabruko. Assalamualaikum. Naga kam. Isin Abba Abdallah isin waan gootan waan godhamuu qabu akka nama tokkoitti waan isin naan jettaniin fudhadha. Maaliif wallaahi rabbii lubbuuti yana abaa Waliin isanii. mari'annee Ada Fateh usi lubbuuti ya usi Oromoo waliin mari'annee waan taanu goona qoy. Qoy daqiiqaadha. Warroota gurguddaa as keessa jira iyyuullee ni jira. Garalaa foolleen seenee nama gurguddaa dhufe amma qoy. Qoya. Abba Abdallah kaasaa irraa fuudhaa fi micaa kan. Qoy lubbuuti. Qoya. Qoya. Nama guddaa as keessa jira. Mabruk udu network isaa sirrii. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam mabruk. Nagaa akkam Nagaa baba. baga jiraattan Amiin isinillee baga jiraattan. maaltu maal ta'e akkamaadha faate waan ofii nagaa Hasan Nagaa wallahi. gara Wanni laafee waa ta'e. maaltu maal ta'e Amma kootu dhufe illee miti tuni mucaattii takka samoonii kana amata tokko dura asirra turte ani nan agarre ani eduma arge mucattii tana yoo itti ol seenu haati Faaxee ni bootti Jamiilaa ni boon namni 2,000 hundi ni boo'as jala ayyee mucayyoon xiqqoo mataanillee tuqamteerti ilmoo gurbaa kanaa qabdi ofirraa jedhan mucaa ayyee biigii kana amma mucaan kun irraa badee jaartiin jiru ani booyanii yennaan anaa isaanii boo'ananillee itti ol seenee sadaqaa rabbi naa godhu amma kiisii qabaa deemeen galchuu deemu jira 100 birrii 100 ayyee kana mucaa kana amma mucaayyuun kun ol seenee bar abbaan ilmoo ni jira kunoo kanaa jedhe amma itti ol seenee ani waan feetan na godhaa waan isin feetan ingoodha yennaan hayyee mee bara nu hin dubbannu haati Faaxee haa ustu nama gurda as keessa gara laafullee dhufe Huseen illee dhufe mee isin waan jett isinirra murteessitan murteessaa haati Faaxeen dubbattu. amma ila Bichaa dubbatee qabuufi waan takka bichaa carraa Qoy qoy Huseen qoy muuti godhadhu Huseen. bunni mee walla dhageeffannu dhiiroo gosni kuni waan nabseeti waan namaa dubbataarta na fakkaata ammallee nama biratti waan miidhamiinsa namarra haasa'aa jirtanii akka dhageeffataa hosseenetti bunni dura seenee ifa jedhanii ilmoon tuni ta'amma nama kanaati jedhaa jirtan akkami walitti dabalamanii akkami addaan bahanii akkamitti ilmoo naa deebisuuf waan jedhamu dhufe moo amma inni isii soqamoo ilmoo barbaadamoo akkam deemaman Nu amma wanni jennu jiru inni amma ilmoollee barbaadee nutti hin dhufne ilmoo soqallee nuun hin jenne intala soqallee nuun hin jenne nu amma tanumaayyuu dhageenyaan ilmi arsii tokko akkamitti dayyuusa ta'ee ilmi maqaa arsii himate Oromoo hamatee arsii keessaanuu arsiin udaan ufiillee karaa irraa fageessiti kabaja itti gooti ilmoo dhiiraa kabaru isa awwaalu halaalaan dhufe haraamaan dhufe akkamitti ilmoo isaa darbee hadha kaleessa waa wali guuruu eegallaaniif namichi kun ol ba'e ka jettu haati Faaxee wannaa kaafte kompleenii kaafte. ila sirri abbaa Abdallaa jechi namni ilmi namaa garaa nama nyaachuun keessattuu ilmoon dubartii ilmoo dhiiraa qabattee ilmoo namaa qabattee akkasitti amma viidiyoo sana argeeraan illee bakkalee waan dalagaa san viidiyoo argeera rabbi jazaa isin yaa deebu obboleettii Amma teennaa kunoo amma hatta hospitaala geessanii hospitaala oolte Jamiilaa.
Video Sammuutu argee jira. Garuu haqiiqa gisee wallahi waan san daladdan hin argine video argee jira waan qalbii nama cabsu. Amma inni kun akkam deemaadha garam deemaa isinitti dhufe jechi kiyyamee wanni addaan naa baaftan maal jedha. Mee waan jedhu kaa kunoo dubbiin gurrarratti Mabruuk laala dubbiin akkam beektanii mucayyootan asiin durallee isinillee argitaniirtan jedhee yaada waan ta'ameef waan irra dalagamellee jechuudha. Ani isaan gaayyuu hin beeku. Ollaani makana irratti akkuma nama kamitu fuudhanii natti malee obboleessa kiyya kanallee Big Boss kanallee hin beeku. Mucayyoo tanallee hin beeku. Ollaani makana irratti ijoolleen fidanii mucattima uuu jettee iyyituu viidiyoo wayii isatu viidiyoo irraa waraabee gallakkisee mucattii maraattuu argineet nu hundinuu irraa haasofne ajandaa godhannee haga anaan baatuyyuu ajiifataa ture. Kaza oofanii sa'a sanitti nikaa qaba jettee mataa turtee booda ammoo akka nikaallee walitti hin qabne dubbiin ifa baatee qulqullooftee innillee nikaa irraa hin qabu jedhee ture. Booda ammoo ilmoommaan kunuyyuu kiyyaa miti. Waan jedhu wayii akka waan isin nama biraarraa ulfooftee wayii kiyyaa miti jedhu wayiitti asirratti dubbataa ture uummata biratti jechuudha. Booda inni yeroo san karaa irra jira ta'e eessa jira ta'e biyya jira ta'e gara inni jiru hin beeku. Asirraa nu hundattuyyuu dhaadataa lolaa ture aaree innillee jechuudha. Kazaa mucattii akkasumatti uummanni gargaaree mana namaatitti rakkattee Suudi Arabiyaatti waraqata hin qabdu barandaa namaatti rakkattee takkii asirra fiddee asirratti akka wannoo kana gooti mucaa kana feestaalii gootee kana gootee asirratti waliin gonneedhaa turte hanga jibbineeyyuu jala joo hin godhuu jibbinuuyyuu durasii gennee lafatti ganne nullee. Kazaa mucattiin akkas taatee haga miicamtee waraqata lisbaasee baafattee gara biyyaatti gahaa galtu jedhanii haadhumatti yanna galcha haadhatiyya kennee biraa deemattee ilmoo fudhattee kaatee gara haadhaatti galte. Haati gaafa duraatu isii qoraan gurgurtu isii dinnichaa gurgurattee karaa gubbaa affeeltee karaa gubbaa gurgurtu haadha hiyyeetti mana sharaa keessa dhiiftee biraa deemte manuma sharaa keessa itti deebite waggaa meeqa teettee Suudi Arabiyaa. Haati amma maal jetteen kaleessa akkana nagatte na dhiiftee na biraa deemte narraa jijjiirtaaf si geegesse malee ilmoo fuutee natti galtaan sin geegessine aan sin barbaadu jettee haadhaan wal fixxee karaa gubbaa baate. Silkii biyya alaa irraa galteen gattee mattaawoqaa galtee baafattee namni waa ballaqa irratti ergee fi gattee buukii baankii gattee ilmoo takkitti biqiltuu harkatti hafe wanni takka harkatti nafni kunoo akkuma haasoftu kunoo galgala akkana godhattee asirra teettee gaccadniin tun dadhabdee kuun miyuutii irratti qaba kuun miyuutii irra qaba waan isin gootu asuu kolfiti asuu haasofti asuu maaltaati amma duratti ilmooni mana keessaa jalaa gaffigee odoo isin asirra teettu karaa makiinaa irraa namitti isin mana algaa isin bulteertutu qabe. Mucaan fiigee makiinaa jala seenee oole rabbitu baasee jechuudha. Odoo isin asirra teettu. Isin galee bakka mataa hiikkatee jira. Maaf akkas taate? Haadha ofii qabdu yoo hin argan, abbaa ofii qabdu yoo hin argan, inni kunuu badii waliin dalaganii ofitti yoo hin qabne, haati isaa sunuyyuu isin nutti dhaquu dhabde, ho'aaf geessaa fi bakka isin jirtu eessa jirta kunoo midhaan siyaa fidanii, bishaan siyaa fidanii hin jenne karaa gubbatti hafte ilmu jattiin tun. Amma ammoo nadhu online irratti akka taatee rabbiin isii deebisee beeku waggaa takka geettee haga biyya galte naannoo waggaa takkaayyuu caaluun ooltu. Amma deengatti dhuftee online kanarratti sheer naa godhaa nama biraan nagaa jettee bootti. Osuma tiktokii kana keessa deema osumarra online irra taa'ee viidiyoo isii irra dhufe. Dhufee sila ni jirti mucattiin tun jedhee Jamiilaan fa'uliin jirra ni jirti jedhee jiraachuun ooltu garuu hin beeku annaan jennaan fuudhee gizee fooloo isii keessa gasseenu fooloo naa gootee naa barreesse lakkoofsa ofii naa keettee hin bootti. Amma achi fooloo godhee keessaan barreessee fi mana kiyya koottu jedhee si gargaara. Ilmoon antee bakka kaattu qabdaa innaan bakka kaadhuun qabu obboleessa kiyya kennadhee biraa deema. Haati isaa ilmoo naa kenninaan jetti. An ilmoo tiyya fincaan shintireetii ittiin dhugee karaa gubbaa feestaala buddeenaan gatanii hoteela namaa jala deemee itti nyaadhee dhagaa meeqa itti gahee an silaa osoo dubartii garii taate qaata boombaa keessa buusee qaata akka feestaalaatti gatee biraa deeme. Ilmoo kana gatee biraan deemne gaafa Suudii irraa qabee haga hadhaatti waliin tasaqayyamu jira waggaa 2 ji'a wayi an ilmoo tiyyatina hin kennu. Obboleessa kiyya kenne obboleessa kiyyallee gaafa mallaqa argate ilmoo tiyya naa guddisa waan ta'eef haati tiyya ta'amma ofirraan haadhite tun illee naa guddifti. An akkuma gootan na godhaati biyya ambaa deemee dalagadhaa jette. Afaan beektaa ni dalagatta haate illee waamnee tasgabbeessinee itti himnee ilmoo tana fuunee itti kenninaati. Jabaadhu jedhee edda asirratti abbaan abdallaallee 100 gargaaree ijoolleen illee kun hojjala kana jiranii 10,000 5,000 4,000 sa'aatii 6 taa'ee galgala magarii barraa hanga halkan fajirii taa'ee fi wali guudhaa fi bule. Eessaa bahee eessaa dhufee hin beeku hadda ammoo laayivii irra jira laayivii irra taa'ee haasayaa jira
dhufee jira mucaan jedhee mucaan kun nama duratti ola seenee waa'ee isaa natti haasa'ee achirraa waa'ee isaa dubbannee kaafne jechuudha. An amma gabaabatti akka dhuunfaa kiyyaati wanne dheeni mucattiin haadhiskii barbaadattu. Ilmi kan kee yoo boru guddate gara dhaquu hin qabu siif gala. Abbaan kiyya eessa dhee ilma dhiiraati. Bakkuma fedha iyyuu yoo jiraate ilmi dhiiraa iyyaafatee sii gala akka intala dubaraa heerumee hin hafuuti. Sii gala mucattii akka isiin duutetti dagadhuuti. Ummanni haa gargaaru. Atillee deemii tarazzaqadhuuti. Irraa hafii jedhaanii jiraan. Isin amma waan jettaniin isintu beeka.